geessan misirroon guyyaa gammachuu. Bagatti sigee baga guyyaa gaa'ela keetti geesse nutis immoo gammachuun sababii gochuudhaani kennaawwan garaa garaa siif inni jirra. Kennaawwan kana nuti nuuf kaafalatte gaarii ta'an ni yaanna. Isaan keessaa tokko kanadha. Kanaani waan tokko ittiin waraantee nyaatta. Kanaan immoo waan akka akkamii? waan akka paastaa fa'aatti nyaatta. Lama hin jiruu? Tokko maali? Kanaaf seefoon tokko. Tokkodha. Kanaan immoo waan akka shukkaara fa'aatti naqatta. Shukkaara? Itti nyaanna? Kanaan immoo ittooma ittiin. Haala ittiin miceere. Ittiin micine isee matti kennee micituuti. Micuu abdi maal gafuudhee maali micuu abdi? Eega. Egaa ani immoo gaa beekta akka waan qabnes haa ta'u iyyuu malee hatees haa ta'u liqeeffadhees kan immoo kennaa xiqqoosee gaafa ibsaan badu ittiin abda qabsiifadha. Kan immoo gaa mana keenyaa dhabanaa gosa waleensii fide adaraa kee immoo gaasee mana keenya dhufsi mana keessa dhufsi dhosishi waxii battii buddufadhaa kan immoo. Ani immoo kana sii fide samaadhasi kan hin qabne beekta kan immoo badaas hin fayyadu isa jala hateen dhufee see jala. Bunni baay'ee mi'a. Bulluquma danfisiitti naqeeti. Yoo ammaatti shaayima godhi. Ofuma bareedinumaaf iyyuu haa ta'u akkuma bareedinaatti haa ta'u. Kan immoo sinna mala waan ta'eef biddeen tokko kan arti nyaattu malee kan biraatti hin barbaadin. Foon tokko waan ta'eef kan biraatti hin barbaadin. Xiqqoo faarsi nure. Gammaddeeta bunaaf ashaboosaa gammaddeeta. Bunaaf ashaboosaa gammaddeeta. Ashaboosaa Gammaddeeta. shunkurtiisaa gammaddeeta. Geessan misirroon guyyaa gammachuu. Baga geessan misirroon guyyaa gammachuu. Ta'eera? Ta'eera. Jalqaba? Action. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa keessanii. Qoraaliyyo. Biyya jajjabaa fal'aan jallataaf qodaa horataanii barbaanna. Qoraaliyyo. Gubanne abbee namatti gadaanne. Kan godhu. Qoraaliyyo. Injiru abbee injirus. Ta'eera miti. Action. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa keessanii nuti Qoraaliyyo. Jargaa jechuudha fal'aan jallataanii barbaanna. Abe, ananta. Namoota dulloowwan tokko tokko hin ta'u. Yoo inni fe qoraalee onan ta'an. Hin taatu. Meeqa nan bita? Badaa miti ilaallee makaffalla. Haa ta'u nan dhufaa xiqqoo ture. Inta. Action jalqaba. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa. Qoraaliyyo. Jargaa jechuudha fal'aan jallataa bistii rotaanii barbaanna. Nannaqa. Iyyo. Dhaqee namatti daddabsiraa qoraalee godhee namni biraa dhufee bitu. Wayya. Namni biraa dhufee bitu namitti hima qoraalee hongaa namitti hima qoraalee hongaa. Dhaqiiqa. Maanaf? Eessa dhagaartamu? Maal abbee nan gubadhe? Maani maal taate? Maali maazariitu mucaa tokko natti kennee bee? Eshi. Achiin booda guyyaa guutuu bo'aalte guyyaa guutuu. Eshi. Rafuu didde guyyaa guutuu bo'aalte. Amma kun akkuma ta'etti siistama haaraa tokko rifsee dhufe. Siistama kamiiti? Maal godhe beektaa? Utuma simboossuun firaashiidhaaf fuula isee kanaan ukkaamse. Eshi. Achiin booddee utuma boossuu sagalee ishee dhabaan dhufe. Eshi. Sagalee ishee tokko hin jiru irrafte irra keessa badde yaabbee. Irra keessa badde keessa baatee illee afurallee hin baafattu. Dhugaa? Ani irra akkasiis argee hin beeku. Dhaarti yaabbee. Wayyoo najjeeste. Hin duute najjeeste. Duute. Hin najjeeste bakka. Kanaaf afuran baafattu seen. Eega. Abdi TikToker አደናቂ ነኝ እኮ የወለጋ ልጅ እንዴት ነው? ሰላም ነው? አትናገርም? አማር ፈነገው አማርኛ ነገው ማለት ነትጀለ ወለጋቲ አማር ፈጀ ጀልቀሙ የማር ፈንድትን ቤኑ ዮ መገረፍ ፊት ነትጀባ ይበራኔ ማለይ አማር ፈገና በዳ ኑንገርቱኒ ኦሮሞዳ ኦሮሞ ኩሉዳ እትመነስ ናሰምኑ አማ ፈማር ፈገና ነትን ቤክ እሺ በቃ አሪፍ ነገር እኮ ወረነ ተቆ ወለጋኒ ኦሮሞ በቲማን ማጀደኒ ኮኖ ከነማ አደባፈተን ኦሮሞ ተወገኛ አፋን ማግኘ ትብስ ከናፍዩ ከስበዳችን በርባዳ ወለጋን ጉተን ጀደ ማለ ባኪ ገፍዳ ቀኤ ዱጋ ፈልመቱ ቀኤ ፍንጭላፍ ጅዳ ወለጋ የርቱን ቀብ ከንገራዳፍ ኩርኩርቱ ኢማና ሰባኛቴ ዱጋ ለሚ ጉርጉርቱ
korma dhugaaf boorratuudha. Mee maal sitti balleesse kan wallaggaan jibbitu? Nuti dhugaan gurgurre sichiin gurgurru hoomaa kan wallaggaan jaallattan hundinuu galatoomaa. Ilaamee Oromoo ko Wayyee Oromummaan maalidha? Oromummaan bar miidhagummaan ummata bareedaa ummata miidhagina qabnuu dhaba. Nuti Oromoon warra biyya akkamii qabudha? Nuti ummata biyya bareeddu biyya aannanii fi damma eenyummaa ittiin miidhagan eenyummaa ittiin boonan qabnuu dhaba. Nuti sanyii eenyufaatiin? Sanyii warqiituu akka taate goota dhiira mataadhaan dhaabu. Nuti sanyii Taaddasaa Birruu akka taane goota Neelsan Maandeellaa leenjis. Nuti sanyii Abdiisaa akka taane. Gootota Oromoo kana duwwaadha? Gootonni Oromoo kana qofaayi kamimeen kabdiis. Eeroo qarreen Oromoo lakkaawamee dhumaayi. Kana jechuun uummata bal'aadha ka? Numata of xinneesse eenyutu nu caale? Numata of xiqqeesse eenyutu nu caale? Mee Oromoodhaaf maaldhaan ta'e? Akki lammiiwwan koo mee tokko haa taanu? Maaloo lammiiwwan koo mee tokko haa taanu? Nuti garuu beekaa dhabnee. Oromoo ko nuti beekaallee hin dhabne bar nuti beekaa qabna. Qabeenya dhabneere. Nuti qabeenyallee hin dhabne bar nuti qabeenya qabna. Waliigalteen nu dhibee maaliif daandii wal dhoowwina? Isin jaallatamtoota koppiliinkii amma dandeessanaa godha galatoomaa. Abdii Wayyee akkamii akkamii nagaaramni jirra kana dhugaa jiraatte dhugaa maanni moonee eebbifamtu jechuudha nageem. maarraa bi'een gadda kunoo waggaa 5 guutuu baradhe amma kunoo waaqaaf galatu nan eebbifame. Ani immoo kunoo dhiifamanaa gosa gaarree fin dhageewu Hee dhugaarree fin dhagee. rakkoon qabu rakkoon qabu. Egaa baga gammadde egaa. Lagoon Kennatti kana siif fidee dhufee. kennaa maaluma asirratti Ayi hin tuffatiin kennaa xiqqoodha. Kuma ittiin na yaadatti dhufani. rakkoon qabu. Kun danda'a? Yaala amma inni ilaalla. Qodaa hojii maddee? Jechuun kennaa xiqqoodha gaa. Jechuun hin qabu ni reenis. Akkuma. Eebbifame. Naa yaadde. Abet. Oye. Maal jettee? Maal jettee? Maal jettee? Maal jettee? Ammaaf naannoo baadiyyaa weerre. Ammaaf naannoo baadiyyaa wayii geenyeerra. Ammaaf naannoo baadiyyaa wayii geenyeerra. Ammaaf naannoo baadiyyaa wayii geenyeerra. Maaliif? Maaliif? Eeyyee. 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 Please koppiliinkii godhaa galatooma. Instructor mootummaa mucaa tokko godhatanii tokkitti sin geessii garuu. Takka turree mootti dabala beektee? Hirkoo mucaan inni situ garuu baay'ee qulqulluudha akka instructorii miti. Inni amma jaalalli qabee durbi sadii itti deemtutti dhiisas. Isaanuu akka isaan qulqulluun ture ijoolleen gootti. Innis tu jaalala qaba jechaa jira mirkoon. Amma jaalala qabee inni akka kee ta'a. Du'een bada kakaafatan. Garuu rakkoo hirkoo inni guddaan maaloodha. Rakkoo hirkoo inni guddaan jireenya kana kallattii fuuldura ilaalee ka'ee jennaan asuma achi duukaa fi. Jireenyi immoo akkasii. Jireenyi immoo akkasii.
Itoo maseechi deemtuutu itti argin akkas deebi. Yala achitti anna goggoran dhiisaasin. Yeroo tiyyaan akkas deebi'u fettuun yaani mana daduukaa jirti see callisee deeme. Waa'ee xiyyaasa. Achi deeme yeroon galagalu hin jirtu ishee. Silaa maal gochuu qaba ture? Akkas deebitee miti. Irkoon immoo asuma achi duukaa fi gaatoo asii duukaa fi dhuma boolla. Ela isa dhugaan jedhan boolla lixuu kootti baay'ee gaddeene isan achitti dhufee isin argeen immoo xixiqqoon tasgabba. Amma dubbii isaa kaa Irkoo akkamii garuu marqaa eenyustu minyaa? Humna namaa taate gamadii. Garbummaan maal kun humna namaa taate. Kana booddee mataraa kan gamtaate kan gamtaan isa qubeelaa godhateera. Ijoolleen siyaanaan fiiddi. Iturtu garaa keessa. Namni wal fuudhee naani ijoolleen siyaanaa maal hojjedhaas keessaa waan jettu fakkaatu. Ji'a lama sadii booddee mucaan. Please family account kana follow godhaa galatoomaa.